Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channelii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Okay, akkuma beekamu iddoo yookaan paartiin nuti irratti dhaabbanne the theory and determine and structure of interest rate kan jedhu kan irratti dhaabbanne jechuudha. Structure interest rate theoryawwan lama qaba jechuudha. There are two economic theory explaining the level of real interest rate and in economy. Dinagdee yookaan economy tokko keessatti theoryawwan economy irratti explain godhan jechuudha. Sadarkaawwan interest rate irratti isaanowwan gurguddoo lamaan kana jechuudha. The first loanable fund theory and liquidity preference theory kan jedhudha. The first loanable fund theory kan jedhu kana ilaalla jechuudha. What is loanable fund theory yoo jennee eegallu jechuun theory maallaqa liqii danda'u jechuudha. Gabaabumatti yeroo simply akka directly galma hiikaa isaatti loanable fund theory jechuun theory liqii liqeessuu danda'u yookaan fendii godhuu danda'u jechuudha. Theory market economy keessaa inni tokko jechuudha. Isa kana bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. There are an economy, there is a supply loanable fund or a credit in capital market by household, business and governments. Theory'n kun jechuudha yookaan theory'n maallaqa liqeessuu danda'u kun jechuudha. Economy tokko keessatti gabaa kaapitaalaa keessatti fandii dhiyeessii liqii danda'u yookaan fandii liqii dhiyeessuu danda'u isaanowwan kamii jechuudha. Householdidhaan, businessiidhaan yookaan businessmanidhaan and governmentidhaan jechuudha. Isaanowwan isaan kanaanii fandiin dhiyeeffamuu danda'a jechuudha. Householdidhaan dhiyeeffamuu danda'a, businessiidhaan dhiyeeffamuu danda'a, governmentidhaan dhiyeeffamuu danda'a. Erga dhiyeeffamee yookaan ni liqeessan yookaan ni liqeeffatan jechuudha. Isaan sadiin kun jechuudha. Householdiinis, businessmaniinis akkasuma governmentiinis yookaan fandii kana supply godhu yookaanuu demand barbaadu jechuudha. Karaa ittiin liqii dandeenyu jechuudha. The higher the level of interest rate, the more such entity are willing to supply loanable funds. Amma akkuma beekamu the loanable fund theory kan jedhu kun iddoowwan lamatti qoodama jechuudha. Theory'n ittiin fandii kana liqeessuu danda'u, able godhuu danda'u isaanowwan sadarkaa lamatti qabamanidha jechuudha. Akkuma jenne isaanowwan sadiin kun jechuudha. Householding, businessin and governmentin kun jechuudha. Yoo sadarkaan dhalaa kun level of interest jechuudha more yoo kan ta'u ta'e willing to supply loan funds dhiyeessuudhaaf jechuudha yookaan liqii yookaan fandii barbaachisu namni dhiyeessuudhaaf isaanis more ta'u jechuudha. Liqeessuudhaaf qophaa'uudha jechuudha. Maaliif isaaniif interestiin ni dabala. Real interest rate yeroo jennu jalqaba maal jenne real interest rate jechuun maallaqa kaawwanne irratti kan nuuf dabalamudha jechuudha. Maallaqa nuti achi ol kaaywanne irratti interestii nuuf irratti dabalamudha jechuudha. Real interest ratein loanable fund theory jechuun isa kana jechuudha. Inni maal godha? Supply loanable fund godha jechuudha. Akka namni liqii dhiyeessu yookaan akka namni baankii kaawwatu yeroo baankii kaawwatu baankiin dhala hisaabaaf jechuudha. Real interest rate hisaabaaf yeroo kana maallaqni isaan achi kaawwatanis namoota biraatiif borroo ta'u jira jechuudha. Namoota borroo godhan kanaaf immoo baankiinis interest irratti kaawaa jechuudha. Garuu atiifis interest dabala isaan garuu morely interest argatu jechuudha. Government and household and business man isaan sadeen kun yeroo kaawwatanitti isaaniif kan dabalamu ta'a jechuudha. And the lower the level of interest, the less they are willing to supply. Akkuma vice versa faallaa isaa olii kanatti yoo ammoo sadarkaan dhalaa kun yoo kan xiqqaatu ta'e dhalli baankii irraa namaaf kennamu yoo kan xiqqaatu ta'e isaanis maal godhu jechuudha. Householding, businessin akkasuma governmentiin less willing to supply.
liqii kana dhiheessuudhaaf fedhiin isaanii lees ta'anii xiqqaataa jechuudha. Maaliif maallaqa developed or profitable hin ta'uuf jechuudha. Kanarraa kan ka'e ofirraa gad xiqqeeffatu jechuudha. Kanaafuu yoo interest ratein ol ka'e interest ratein baankii irraa ol ka'e parsantaadhaan jechuudha. Supply loanable fund namoonni godhan household haa ta'u business government haa ta'u kaawwachuudhaaf isaanis more such entity are willing to supply loanable fund ta'u jechuudha. Asirratti direct relationship qabaachuu isaanii beekuu qabdan jechuudha. Yoo interestiin baankii irraa ol kaadha jedhame namoonni maallaqa mana kaawwatan kun isaan sadeen kana keessaa kan kaawwatan kun eessa geeffatu baankii geeffatu jechuudha. Waan maaliif the higher interest rates dhalli ol kaawwan ta'e ol kaawwatu jechuudha. And the others where the level of interest rate are less they are willing to supply are it is less. Yoo dhalli xiqqaataa ta'e dhalli gad bu'eera yoo kan jedhamu ta'e baankii irraa maallaqa kaawwatee ni baafata jechuudha. Maaliif investmentii garagaraa infrastructure fi constructionii wantoota garagaraa keessatti baafata jechuudha. Maaliif maallaqa dhaabbataa hin barbaadu namni achii baafatee investmentii garagaraatti irra oolchuu qaba jechuudha. Kanaaf there are interest and supply loanable fund are direct relationship wanni jennuuf kanaaf jechuudha. Interest ratein fi supplying kallattii directii qabanidha jechuudha. Kallattii directii ta'e qabanidha jechuudha relationshipiin isaanii. Maaliif yoo interestiin high ta'e akkasuma supply loanable fundiinis high ta'a. Yoommoo less ta'e jechuudha interestiin akkasuma supply loanable fundiinis less ta'e deema jechuudha. As the same the demand loanable fund demanding more when the level of interest rate is low and less when interest rate are higher. Akkuma wal fakkaatu jechuudha. Demand loanable fund kan jennuun yeroo nuti baankii fudhannu jechuudha. Yookaan namoota liqeeffatan jechuudha. Gabaabumatti demand loanable fund jechuun namoota baankii dhaqanii liqeeffatan yookaan namoota baankii fudhatu jechuudha. Supply loanable funding garuu namoota baankii kaawwatan jechuudha. Namoota baankii kaawwatanii fi namoota baankii fudhatanidha jechuudha. Supply and demand loanable funding jechuudha garaagarummaan isaanii. Amma demand loanable funding kun jechuudha yookaan namni baankii fudhachuu deemu kun jechuudha. Yoo dhalli kan ol ka'u ta'e where demanding more when the level of interest rate is low. Fedhiin achi yookaan fedhiin baankiidhaa fudhachuudhaa tokko yoo kan ol ka'u ta'e interest rate yeroo san xiqqaataa ta'a jechuudha. Akkuma jenne haaluma wal fakkaatu jechuudha. Haala kanaa olitti maallaqa liqiin kennamu kan gaafatu yoo ta'u jechuudha. Inni kun maallaqa baankii dhaqee liqiin akka kennamuuf gaafata jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhalli yoo gadi aanaa ta'u ta'e yeroo ta'u jechuudha. Dhala ol kaa'uu irraa jechuudha. In fudhachuudhaaf fedhii hin qabu jechuudha. Maaliif dhalli yoo kan itti ol ka'u ta'e jechuudha. Where more interest rate it is the demand loanable fund are it is lost or the demand loanable fund demanding more when the level of interest rate is low. Namni demanding loanable fund ta'e yookaan namni baankiidhaan maallaqa fudhachuuf deemu kun yeroo fudhachuudhaaf deemu miira moorte yookaan qabu ta'e yookaan yeroo level of interestiin low ta'edha jechuudha. Wanni asitti beekuu qabdan interest rate yeroo gad bu'aa ta'etti namni kun demandiin yookaan demand loanable fundiin kun baankiidhaan fudhachuudhaaf willingness qaba jechuudha. Maaliif dhalli irraa xiqqaata. Yeroo maallaqa demand loanable fundiin kun amma nama yeroo maallaqa fudhatu nominal interest rate jechuudha. Gabaabumatti akkuma viidiyoo kana dura dabarsinee ibsinee irratti jechuudha. Nominal interest rate jechuudha demand loanable fundiin. Maaliif yeroo inni maallaqa baankiidhaan liqeeffatu dhalaa hojii deebisaa jechuudha. Kanaaf yoo dhalli kan xiqqaatu ta'e
demand loanable funding more ta'a jechuudha. Namni fudhachuudhaaf deemu ni dabala jechuudha. Yoo ammoo when interest rate are higher, yoo ammoo dhalli kan ol ka'u ta'e demand loanable funding less ta'a jechuudha. Maaliif dhalli yoo kan ol ka'u ta'e namni kun dhalaa wajjin kaffaluudhaaf itti ulfaata waan ta'eef yeroo gad bu'aa ta'etti itti fayyadamuu danda'a jechuudha. And loanable funds are funds borrowed and lent in the economy during the specific period of time. The flow of money from surplus to deficit unit in the economy. Loanable fund jechuun fandii yeroo liqeeffataa fi yookaan borroodii fi lenderii yookaan kan maallaqa kaawwatu. Diinagdee yookaan economy isaan lamaan kana jidduutti yeroo addaa yookaan yeroo specific ta'e keessatti kan namaaf kennamudha jechuudha. Liqeeffataa fi kan leendi godhu irratti jechuudha. Maaliif the flow of money from surplus to deficit unit in the economy. Maallaqni kun jechuun flow ni deema from surplus to deficit units. Namoota maallaqni profitably yookaan surplus irratti ta'e jechuudha. Namoota baankii kaawwatan. Namni baankii kaayyatu waan ittiin hojjetu qabaateeti gama baankiitti kaawwata jechuudha. Kanaaf erguu kaawwatu surplus kanarraa surplus to deficit units namoota gadi aanaa yookaan nama akka ol ka'uuf yookaan akka profitable ta'uuf kennamuuf jechuudha. Nama deficit jechuudha investmentiilee garaagaraa hojjechuudhaaf namoota barbaadaniif kan kennamudha jechuudha diinagdee tokko keessatti loanable fund jechuudha. According to scholars, the level of interest rate determined by the supply and demand loanable funds. Scholariin garaagaraa interest rate kan yeroo determine godhan karaarowwan lamaan asii olii ibsine kanarratti jechuudha. Supply and demand of loanable funds. Isaan lamaan kanarratti kan baay'ee irratti determine and explaining godhanidha jechuudha. Maaliif namni kun dhiyeessii yoo barbaade maallaqa yoo dhiyeessuu barbaade yeroo kam fadha yeroo dhalli achi ol ka'e ta'e. Fakkeenyaaf birrii 1,000 kaawwattee baankii birrii 1,000 kaawwattee waggaa 5 booda humni kee kun meeqa akka ta'u hisaabda yookaan formulaa ittiin hisaabamuu jira jechuudha. Karaawwan saniin baay'ee supplying kun akka supply godhuuf kan tattaafatudha. Maaliif interestii waan high ta'eef. Yoo ammoo dhalli kun yookaan interest ratein baankii irraa namaaf kennamu xiqqaa ta'e namoonni supply tan household yaa ta'u businessman government yaa ta'u hin kaawwatu jechuudha baankii. Maaliif guddina irra hin agarsiisu yoo ittiin sochoosee mobilized yoo godhe maallaqa kana irra tirfii argata jechuudha. And demand of loanable fund akkuma jenne namoota maallaqa barbaadan yookaan deficit unit warra jennuun. Supplying surplus warroota surplus ta'anidha. Demanding garuu deficit warra ta'anidha. Deficitiiwwan kana jechuudha maallaqa baankii irraa fudhachuudhaaf yoo dhalli achirraa irraa xiqqaate malee hin danda'an. Maaliif yoo baankii sanarraa fudhatan fakkeenyaaf qarshii 1,000 fudhatanii dhala parsantaa 50 yoo kan jedhaniin ta'an waggaatti jechuudha waggaa dhufuuf meeqa kannaa cinaa 1,000 sanii as fidaa jechuudha. Meeqa 1,500 godhee galchaa jechuudha. 1,000 liqeeffatee jechuudha baankii irraa. Yoo irraa xiqqaate garuu isaafis bareedaa ta'a jechuudha. Kanaaf haalawwan isaan lamaan kanarratti maarkeetiin yookaan loanable fundiin baay'ee kan ittiin iskoolaaronni determine godhanii addaan baasuudhaaf yaalii guddaa taasisanidha jechuudha. This theory suggests that investment and saving in the economy determines the level of long-term interest rates. Theorywan kana keessatti jechuudha akka namni invest namni godhu kamimmaa namoota demandii jechuudha. Maaliif maallaqa yeroo fudhatan investmentii roolchanii biyyoota growth irra geessu jechuudha yookaan developmental country keessatti galchuu danda'u jechuudha. And savings godhuu danda'u. Namoonni saving godhan namoota surplus ta'an yookaan supply loanable fundidha. Maaliif baankii yeroo hayan saving godhaa jiran jechuudha. Saving kanarrattis interest rate yeroo dhufe profitability ta'aa jira jechuudha. Haalawwan kana long term interest rate waan fayyadaman ta'e irraa akka theory'n kun fayyadamu ibsaa jechuudha. The others short term interest rate however are determined by an economy, financial and monetary conditions. Interestiin dhala yeroo gabaabaa kun garuu
haala maallaqaa fi ikonomii maallaqaati irratti kan murtaa'udha jechuudha. Financial fi monetary condition irratti kan murtaa'udha jechuudha. Kana jechuun according to loanable fund theory for the economy as wholes. Akka yaada loanable fundiitti jechuudha. Kan kennuu danda'u jechuudha dinagdee woolii ta'edha jechuudha. Dinagdee waliigalaa kan ta'e irratti loanable kan jechuudha. Yookaan dinagdee ta'u dinagdee keessatti kan hirmaatu jechuudha. Short term interest rate jechuudha. Maaliif yoo short term interest jechuun interest yeroo gabaabaa kan kennuuf yeroo maal keessatti hojjetu ikonomiiwwan garaagaraa keessatti akkasuma demand for loanable funding maal irratti argamsiisa jechuudha. Amma theory kana keessatti demand for loanable funding yookaan namni maallaqa baankii fudhachuu barbaadu sun liqeeffachuu barbaadu hojjetee dhalaa wajjin galchuu barbaadu kun jechuudha net investmentii ta'a jechuudha. Investmentiin isaa net taa'aa deemaa jira. Maal qulqullaa'aa yookaan guddachaa deemu jira jechuudha. Net investmentiin akkasumas plus net additional to liquid reserves taa'aa jechuudha. Akkasuma kuufama isaa kan duraanii irratti dabalatatti akka dabalamuuf net taa'aa jechuudha. Additional to liquid reserves wantoota gama kaashiitti yookaan liquid ta'an heddumeeffataa jechuudha. Net taa'aa jechuudha. Karaawwan lamaan kanatti guddachaa deemaa jira jechuudha. Namni demand for loanable fund irra jiru jechuudha. Akkasuma inni bira supply of loanable fund. Supply of loanable fund yeroo jennu namoota baankii dhaqanii yookaan baankii dhaqanii maallaqa hawwatan dhala barbaadaaf jechuudha. Namoota hawwatan isaan kun maal irraa argatu erga hawwatan it is net saving jalqaba. Saving netii ta'e yookaan saving qulqulluu ta'e argatu jechuudha. Saving callaa ta'e irraa argatu jechuudha. Akkasumas increasing the money supplies dhiyeessii maallaqaati irratti increase ta'a jechuudha. Haaluma interest isaa increase ta'uuf innis money supply irratti increase ta'a deemaa jechuudha. Haalawwan kanaan innis direct relation interest wajji qaba jechuudha. Yoo interest idee innis money supply increase godha jechuudha. But demand for loanable irratti garuu yoo interesting ol ka'u ta'e demand loanable fundii hin barbaadu jechuudha. Fedhiin loanable yookaan liqii barbaadu hin danda'u yookaan liqii hin barbaadu jechuudha. Maaliif interest waan ol ka'eef. Inni kun there are indirect relationship for interest and demands. Interest fi demanding indirect relationship qabu jechuudha. But supply and interesting garuu direct relationship qabu jechuudha. Isaan lamaan kun yoo kan ol ka'u ta'e ol ka'a jechuudha. Yoo kan gad bu'u ta'e gad bu'a jechuudha. Supply loanable fund irratti garuu demand loanable fund irratti yoo kan ol ka'u ta'e interesting fedhiin ittiin liqeeffachuu barbaadan gad bu'aadha jechuudha. Theory'n kun isaan lamaan kanarratti define godhuu barbaada jechuudha. Isaan lamaan kanarratti skolaaronni illee akkasitti irratti suggest godhaa turanii jechuudha. Karaa isaanowwan kanaan kan ittiin adda baafnu jechuudha. Akkuma fakkeenya kana dura dalagnee turretti akkaataa itti namni dhalaa wajjin galchuu laallee turre jechuudha. Fakkeenya wajjin wanne duraa turretti jechuudha. Kanaaf haala saniinis boodiyoo dabarseen irratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Arraaf yoo gabaabsinii bareedaan itti fakkaata kana kan itti aanu theory itti aanu kanas kan ilaallu ta'a jechuudha. Liquidity preference theory kan jedhu kana arraaf qophiin keenya asuma irratti kan xumuramu ta'a jechuudha. Namoonni channel keenya faarii taatan subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa hamilee nutti horaa commentiin takkittiin keessan commentiin takkittiin nuuf kennitan akka viidiyoo takkaa ol daleenuuf nu jajjabeessaa jiru waan ta'eef nu jajjabeessaa isin jajjabeessin inni abdannaa jechuudha. Gaafiiwwan garaagaraa telegiraam irratti gadhiisnu kanarrattis hirmaachuun keessanis akka gaafiiwwan garaagaraa qopheessuuf nu kakaasaa jira jechuudha. Kanaaf jabaadhaa isin jechuu barbaanna qophiin keenya kanuma irratti raawwata galatooma.